أمتها وعاشا خيسة قال لي جرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. بوني في إفساق وطرو دافتفن تدواني في بلاد. كنت كذا شيء ولا قبل. في نما تكو إيه جمني بيتامي سيرة نما تكو إيه جمو يا سيرة دهم تقول جلمي إلى عالمي تقويسا إلى جدا هاي ما أبا مناجرو غافا نانجام فاجرة المورقاتي رسيتي إفساقتين كفالي وغاني تقباسو أبا مناجرو جدا أنا ما جران ديفا مكانت أكسيتي بكاوا ورما warra hojjettoota mootummaa kanaa edaa piraankii godhaatuma ooltaa dhugaa warrootuma ifaa fi maalii kana piraankii godhaa oolta yeroo waa itti fiddu jechuu maa abbaa si gaafatan maatii. Fidi naan jedha maama abbaan jiru mee waraqatiitti kaffaltee faa jedhanii. Anumaa jedhaan amma bakka ulaalli gasiiseetiin madanqara kunolaal achi gatiin isin agarsiisa gasiiseetiin dhaadhaa hoggaa namni dandee ammoo. Boy, jedhanii hoggaan dhaqee irraa bane namuma guddaatu akkuma gaafa waardiyaa ture waardiyaallee hojjedhee ture sanitti eeguma ol galan na argan hay jaan dhiifama jedha waa'uma namni guddaan irraa bane saniituma dheerinatti akkanatti ol galaa osoo jalan na lukaali. Amma tokko firaa wayii gaafate dhufee karaa beetallee naan jedhe ani gabaasa keenyatti qoosuu osoo hin taane haallee hin jedheen maaliif gaafa mana firaa barbaaddadhu duraan ni jira jedhanii ni jira naan jedhanii hoggaa ana argan jallam naan jedhan anis keessa haaloo bahuudha waan fakkaatu mana lukkuu tokko laal jalarraanis mana kara jalaatiinis mana kunolaa jiraan jedheen yoo barbaadde jala kanaan ibiddanii shidata gubbaarra ni rafta yoo barbaadde jala rafta yoo barbaadde gubbaarrallee rafta jeeti agarsiisa. Maanu qoostamoo maa inni jedhan maaluma taate maa tiktookii irratti arginee jira amma mana firaa guddaa gad ijaarii dhufnee kumatti sirraa kireeffannaa jedhan lakki anamma kaniin kireessuu miti ofumatii yaafoo keessatti rahaa kutaa kanaa biyya kutaa kanatti eegas booda waa'ee bizinesii galaan jeen amma zanaafataan jechuu jiraan jeen qaama kiyya kan mana kiraa kan jireenya kana mo'achuudhaaf cinqatii baay'ee gabrummaa dhaba manaa gabrummaa mana kiraa keessa ture fataatti ji'ee gibbii tana keessa olii gadi lukkuudhaan wajjiin shunkurtaa keessa olii gadi mucaa kiyyaa wajjin burraaquudha malee bizinesiidhaan of dhiphisu aboo ati akkas ta'e namaa wajji waliin bu'uun barbaadu jedhee nama. Kanaaf booddee ijaara booddee bakka hawaasa wajjuma olawaaniin olaayinii irraa badeef dhugaa rabbii keessummaa abbuma ammatti ol dhufa abbuma ammatti ilaalaa bar waa'ee tola keessaniitiin ni jira beekee waa'ee tola keessanii. Arjoomina keessa. Shir godhame koppiliin godha. Bakkatti hojii qabate. Akkatti nama tokkotti abdii hortan. Akkatti abdii kutataa tokko ol kaaftan. Akkatti nama kaleessa humaa miti. Humaa takka keessa jiru barattee digirii qabaattus law and business managementiin eebbifamtus computer science barnoota qabaattus you are nothing. You are kabilan kabanne, you are nothing. You unan kabanne, you are nothing. Warra jedhusan arramo you are nothing jechuun jira. You are nothing. Isinii galee you are nothing jechuun jira. Tola kana hunde kunoo arjoominni keessa bakka argatee arra waa'ee cinqatii waa'ee mana isin nabbitu waasuutti jaadotaan kaleessa sila hawaasa kiyya kana tagalee osoon qabaadhe waa'ee firaa manaa yaaduu dhiisee waa'ee maatii kiyyaa yaaduu dhiisee waan baradhe san waan qaama miidhamummaan tahe akkamitti chaalenjii caccabsee akka bira dabru
hawaasa kiyya nan barsiisa jedhee akeekan qabu saniin barsiisuuf jira malee arra waa'ee mana yaadu konfidensiidhaaniin konfidensiidhaan bar nama yoo barattes qeerroo yoo waan fiitillee taate ofitti amanamummaan barbaachisaadha. Ofitti amanamummaa san argachuudhaaf diinagdee harkaa qabaachuun barbaachisaadha. Maatiin kee yoo maatii qabaatte maatii tokko qabaachuun bakka maatiin keessii qubatu. Amma fakkeenyaaf barsiisaan yoo niisi maatii isaa yaadu baate yoo kiraa manaa yaadu baate sirriitti ofirraa muratee barsiisa. Nan barsiisa jee shookii qabatee dhufee ta'a daqiiqa 30 akkana qadjee dhaabate barsiisa akkana jennee dammaysin. Maaliif wanni inni yaadu jiru waan biraati. Dhugaa rabbi waa'ee kiraa manaa yaada waa'ee jireenyaa isaa yaada. So namummaan tokko waan barate saniin muuxannoo qabuun hawaasatti jireenya isaa gad dhaabbachuu qaba. Jireenya isaa immoo gad dhaabbachuudhaaf biyya keenya tana keessatti walii tumsuu wal deeggaruu mootummaanis akka mootummaatti waan hawaasaa godhuu qaba. Hawaasnis akka walirra jiru wal deeggaruu qaba laal. Nama biyya diyaaspooraa qofa iyyisiisuu qofaa miti. Diyaaspooraa fidaa jechuu qofaa miti. Abbootiin qabeenyaa baay'ee warri lafa qaban baay'ee qonnaan bulaan keenya warri arjaan miliyoonotaan lafa jira. Jarri kun akka walitti dhiyaatanii waan danda'an yoo walii tumsan laal yoo wal gargaaran amma nama keenya hojjechiisuu caalaa waaniin asitti argitu nama biraa fidan. Dhugaa rabbi ka keenya beelaan as jiru biyya biraa dhaqanii hojjetaa buna funaanu jedhanii biyya biraa irraa fidanii asitti hojjechiisan. Kan keenya dhabee magaalaa keessa hojjetu. Dursa namni maaliif hojjeta jechuu kiyyaa miti. Dursa ollaan waliif carraa haafanne. Dursa maatiin carraa walii kennee dursa maatiin carraa walii kennee eegas booda ollaatti eegas booda biyyatti eegas booda akka Afrikaatti eegas booda akka addunyaatti yaada. Osoo ollaan nu biraa beelu osoo maatiin keenya nu biraa beelu fageenya deemuun hin barbaachisu adaraa. Kanaan isinii barbaada isinii galee ani akeekni kiyya amma maaliif dubbachuu barbaada akkuma walii galaatti waan takka barsiisuuf waan takka dubbachuufis ofitti amanamummaa qabaachuun barbaachisa. Ofitti amanamummaa qabaachuuf ammoo dubbiin kee dinagdeedhaan saayikooloojiidhaan jabaa ta'uu qaba. Waan san ofirraa muratee barsiisa. Wal keessa duraa dhawamti. Kana waan dubbii barbaadu. Akkamitti nagaa fayyaa qabdani? Ayyeen nagaa jira alhamdulillah. Anillee sagantaan kima waa'ee diinagdee kanarratti dhugaa rabbi dubbachuudhaaf waa'een diinagdee keessattuu ijoollee biyya arabaa kana baay'ee miidhaa dhageessaa jira. Ijoolleen biyya arabaa karaa hedduun diinagdee kadhan miidhamaa jiru. Akkamitti miidhama irraa hambisna jennee waan kanatti haasa'aa jirra. Mee dura osoo kanatti hin dabarre haadha roobsan dubbisuu barbaadame. Haati roobsan turtellee jirti. Haadha roobsan dubbisuu barbaadame. Ambaru dubbisaa. Ottume. Haati roobsan. Ajaa'iba. Yaa jatisiinis yaa dawinar Rabbi gadi ummata nu jira jati. Akana shakoyi akana bidira kama ina kati bwani. Yalla me komplain gara hundi kesan gize kudan komplain gara dibasha na galcha. Kuma ingal jitani bar. Yalla. Kuma ni gal jitani. Imbe kana shakoyi imbe ka kana. Ansir rambe goro wa be. Yalla ansir rambe goro. Wala managa matalla. Jin busy taate erti. Amara baro san tajirta mon jirto dala. Ono sa gafa dura kadito. Ayye. Baro sa wakajel iro. Kita tu dasbora kesa wakajele. Fakkat. Jirta me jireenyi ke mal fakkata roof sammal fakkata akam jirtan. Wallahi mal gafa taga kaatan jireenya kuno jannat madaku da kesa. Sille baay'ee argaa hin jiru dalagalleen baay'ee biizii si gootee sitti baay'atte akkami mee obboleetti ho'i sii dabalu way kophaa dalagaan kun si jeesaa way gibbiin kun sitti bal'ata akkami. Ega boleetti jette na guddisi gaalan deema deebiin qabu. Guddatte ila maaliif jennaan amma tokkoffaa
abbaan roobsan kidmaatirraa barbaada biqiltuun dhaabdanii lukkuleen asiin gibbiin bal'atee ammallee waa hedduu hojii sitti baay'ate mee nama cinatti si gargaaru yoo si daballe akkami immoo ofuma kiyyaa gibbii kanas kidma abbaa roobsanillee hundaanii danda'a jettame akkami. Aliga amma leega durii si jaalladhu gaa amma si jikkuu ka'eera ga'eeguma takkana jettee. maali sababni isaa laa ilaaha illallah taa Gibbiillee haa fudhatte biqiltuu qolallee haa fudhattu abbuma roobsanii fuddee keessaa deemaa figaa. Eebede. laa ilaaha illallah yaa jabinna masaanuu kana jira kiyya dalagaa dubbiin kun amma wanni kun hundi amma obboleetti marraa ka'e ilaala jabinna ka'e wanni kun jabaataadha dhiiroo daa baay'ee jibbatanii mee warri amma jecha kana deeggartaa hayyee akkana jette Hayyee. durii faa ciniinfuu irratti gaafii gaafatamtee bukkanaa hin jira roobaa hin jira gundaaniidha ol nam'ee ciniinfuu irra jirti maal gaa kana caalaa immoo wanti si tammaatu maanne nama saanuudha. Jaarsa namaa namarraa fudhattuuf gaa. laa ilaaha sini jaarta kana maa jaalatan akkatti maa jaalatan rabbuma jaaladhaa jedhe bar Wallahi rabbuma jaalladhaa jedhe. yaa kanaa waa afurii jedhan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam afur arfan san keessaa tokko haadha manaati haati manaa gaariin jaannata addunyaati okay lammaffaa manni bal'aan amma bal'ifattee jirta kaa mana bal'aa keessa jirta maasha Allah manni bal'aan jaannata addunyaati lama argatte sadaffaa ollaan kee ollaan egaa si jaalata ollaan kee si kabaja atiin kun nama agartee qaama miidhamaadha nama sammuu qabu si dinqisiifatu si jaalatu amala keetiin ollallee ollaa gaarii argatte maasha Allah itti milkoofte sadaffaa yaabbii gaarii kennama rabbi sii kenne tana lukumatee tanaa fakkeenyaaf laal asirraa ka'i motoruma yaabbattee deemtura rabbiin makiinaa sitti haabitu tana agartee tanallee hin dhufti wallaahi milkooyte kana irra wanni akka dhibballee si kabajjee gaafa mana xiqqallee si kabajjee jechi yammi siin jette kun laal jechi akkam jette dalaal ani manallee kaanillee miti abba maroobsanii kiyyaan elaan fudhatinii isa qofa hin bichaa jette laal yaa salaam jabeeffadhu rabbi walii umrii sanaa dheeressu maasha Allah namuma mee shamarran kennama maal jette mee shamarran kenname maal jette amma namni hedduun kama isaanuuf jaalatu jira ka jibbu jira hayyaa roobsan mee waan ab jaalataa maal jechuun leenca akkanuma gootee hooyisitee rifeensa tokko buqiftee sheekatti fidde aboo fide jetteen hayii jedheen mee akkamitti fiddee leencuma namni sodaatu kana sababa jaalalaa akkamitti fiddee jedhe gaafate jeetichi akkana godhee tartiiba silaa itti fidde jechuu itti himte yeroo kana atiin leenca bosonaa fidde laal amma kana ijoollee biyya arabaati fi warra jaalalaa warra waliiku warra heerumee jaalala wallaalee kanaaf jedha haati roobsan fakkeenya atiin leenca bosonaa bineensa namni sodaaturraa rifeensa tokkicha buqiftee fidde abbaa mana keetii ka algaroo jiraftu ka wajji nyaattu akkuma leenca goote kana kadhaqii godhi jedheen akkuma leenca qabxee irraa fuute kanatti kiishe isaattillee jaalala isallee waa hunda irraa fuudhuu dandeessaa akkanuma godhii jedheen kan kun maal qabaadha namni abbaa manaa kana jechuudha lolaa fedhellee haati manaa harkatti deeffachuu dandeessi yaaboo waa hedduun dhungoon takkittiin jechi takkittiin amma fakkeenya amma qeerroo jettee amma qeerriyyee onaan jettee fi qeerroo onaan jettu garaagarummaa qaba yoo qeerroo onaan jettu akkuma aadii namni biraa na waamte qeerriyyee jette immoo laal yeeyin tun maal himti beeyta muhabbaa jaalalaa of keessaa qabdu si gala amma qamarii fi qamariyyee ti argifte walitti si dhiyeessiti jaartaaf jaarti